Yes, di fama wallahi. Nama nadawwale akkasi. Maali gizaana bira jirtan naga qabdanii jinjana shinillee maafi amma jinjana jalqabda moo akkam? Wallahi lazim lakki nama dhiiraa miti wallahi shamarran nadawwale. Amma maal jetta uummanni nyaata qopheessaa gati deemtu kana jechuudha. Maal jechaa jiran dammoon hin dhageenye bar maal jechaa ni jirti. Dabbaan tu si bilbile jedhani dabbaan si bilbile. Namni akkas jette saa. Namni akkas jette. Qoy kan hin jedhu. Dabbaan tu bilbile jedhan dabbaan qufa si qaba. Tabian kalakkalin ka baka kala sama si jira daftar. Ina tabian kalakkalan jiru gar warra commenti tu akkas jedha akkuma waan si argaarani. Amma warra commenti ni siati of te jira warri commenti wayi singodu waan ta'eef. Waan mayaata isaa barreessan namu si galee. Ayyee. Akkasiiti akka live erga ta'e. Samira Oromoo. Family kana maal jettame? Family baay'ee jaaladha kana jibbuu si jaalatanii barbaada injiraamti bakka. Jechuun sibbirti maboo fi namni tokko wanni jedha malee si jaalatanii bar. Wallahi 100% Arafaat na arrabsitu. Arafaati macheem na arrabsitaati. Isuma dhugaa. Si arrabsiti jedhanii. والله بالله فاميلوه عرفات نربسيتو ما تيم جيتو نربسيتو لو كان سن نربسيتم بيهو سميرة او بريدو هذا ما غربي جيتو مجتي بهندرامتي اكو توكو مالي انكو وانغو ديبا والله لازم وانغو سميرة او لو كنتو بيسو سميرة او كان كان تلبو دفتو ايش يدبو توني دمو مسكين اول لما يبايي نجالته اسمه مسكين هم انا نفسي يو مانغوني تابي سميرة تابي اغلا قلواني برب سكلين عربي كيسان دبسي هذا عريبة داتي بسي بربادا إنا دفتر مالدتشو مسكين ما أنا فتي في مانغو نيشو مالدتشو أفان رمودي فاميلي Ingiliffa keessa yoo obboleessa oriitii ordarii kana beekaa jaala. Arafaat Tawfiq Abshir. Okay, bareedu. Inna gami yoo qabaatte leenca qopheessaa fi natti nimtaniire. Kan qabda Arafaat. Kan oftaati dhiis amma ati nama taatu wayii nama gaafate si jamma. Maaliif naman ta'ani wanni sii fida maali maqaan isaa leenca masaan bosona dhaqee harkisee sii fida. Dhugaa deema qabaa mana amma dhiisa amma dhiiseeti nama taatu. Faamila simaan naabee haa geema qabaanillee. Kwahi geema eenyu waliin qabatte Amaara moo Oromoo waliin qabatte. Araba. Mee viidiyoo baay'ee Arafaat uummanni si yaade firii viidiyoo iyyaaluunoo. Kan of ta'u no. Dhugaa rabbi faamileen illee geema qabaan aginnaa beekaa kun Araba. Guyyaa wajjiniin isinii as baasaa yeroo gabaabaa booda. So hundi keessan akkanaaf beektanii akkana taphachiistanii follow dila kana baadadhee maal hojjeta qillee kanan taphachiisne haaree dabbataan wallahi. Bakka jabaadhu waggaa dhufu yoo jabaatte awwaardiin badhaafamta. Awwaardiin badhaafamta yoo jabaatte waggaa dhufu. Maaliin badhaafamta? Awwaardiin badhaafamta. Ati maa afaan Oromoo natti naasoitu? Ani bari Ingiliffa beekta seeti bari oriidi moo ordarii waliin makeessatti haasaara. Samiraa Orootii fi Beetii wal dubbisaa keessaa wal dubbisaa. Okay, jala kana jirta family tiyya warri as jirtan namni na hordoftan jechuu nama baay'ee namaan beekos jala jira. Geema qabaa hundi keessanuu hangaan fiidoo isiniif as baasu naaf hubadhaa isiniin jedha akkas.
Haadhaa filmoo kaane haadha teetii mi haadhaa filmoo fida. Dafsor. Lugar api game kababaran. Arafat. Samira Oro. Okay. Dhageesseen jirtu maati? Dhageesseen jirtu lubbu. Daal boru jechuudha. Kofa uffatteeti, shuraaba uffattee, utaaltee, ulee shimalaa dheertuu ta'e qabattee, viidiyoo akka waraabessa fakkaate Samira maal jedhee akkaasii mun beeku siifi beetii jecha. Qoy Arafaat uffata namarraa baasuu eegalte. Wallahi doktora nama hin taatu waan qabdi. Muudii akkamii fidde dhugaa? Akkasii gaa muudii amma teknooloojii. Muunaa galchi bee muunaa galchi obboleettii fatee galchi muunaa. Galchiitii geema qabaa isillee yoo leencan finne baasa lama baqa. Dhumatee jira ijaabda ta'isii soddummaa. Ammaati ka jettu kasiin jedhu. Wallahi ni nama to barani wallahi rechu ummanne waa kubla rabbi jari daftar ummata bari maal sitti fakkaate Arafaati muna jala kana jirta muna maal sin jechuu barbaade geema qaba geemni kiyya amman duri fiidiyoon as baa jira dalagamaa jira beesisa hojja maalif kana duraanii giiftarii hin qabu yaani nama hin qabu. Okay, so amma beeksisa jira leencaniin darba wajjatti bakka shampayya isi muna video baik dafi banne galchitee jiru. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Dumashi. Assalam. Kam nagu majid tu doktor. Wallah alhamdulillah kami. Dan sa alhamdulillah kam sen. Naga wallah alhamdulillah muna mana kiyayyu sentem Jirta Arafaat rubbo. Mana ufta kuno tille dumashi wasin je waye dumashi jetto tille. Abshir kasuma. Nagani barada. Zulu sese. Akemi dumashi tiya kale gari nama beredu. Wallah alhamdulillah. Aka gari wallah heddu nama gammachista yero wal bira duftani akasi walin kolfitani tabatani. Nama daseda heddu oboluman jabesu nakana bekta. Wana darbe irran fatani obboleeyyan taatani. Muna. Jayo manfasi wahi qabdi waan kana isii fide waan sen asuma keessatti arge bar akka ija tattaragadhe jumati kana amani dide. Masha anillee gattu kee bar yeroo lamalle laale isima masha Allah bakka Nifeki da yuse Garu muna gizena dumashi sinje mafti kasho akana itti qorrifatti nazala waata dumashi da bira qabdamu. Waa tokko rakkoon hin jiru maali ana moomaan jedhu bakka uma rakkooleen qabu dumashi ma. Mana ufta kuno. Garu wallahi Arafaat Dr. Maryam nama gara laafessa nama gara bal'aa kanatti das nama jedha wanna shamara Oromoo irraallee eegamu shamarran teenaa tamiyyuu fakkeenya isirraa fudhattu namni yoo wal dhabee fi hamtuu waliin dubbatu hammeenna waliin haasa'u isiin yeroo kamiyyuu of qabdee akkanatti obbolummaa akka duriitti deebitee isiin akkanas siin dubbattu ani hedduutti gammade kana caalatti dammoo maal barbaada wallahi rabbii wal biratti siin deebisee atilleen daa'imummaa kanarra jechuu ammallee ati daa'ima dhugaa dubbachuudhaaf namni namaan beeku hamma argutti atis argiteerta waa hedduu argiteerta asumaan barumsa guddaa fudhatta siin jedha wanna dabarsite hundarraa barumsa fudhatta namni ni kufaa hin ka'a akka isiilleen akkuma duriititti garaa qulqulluudhaan fissi deebiftee sappoorti si gootu abdiin qaba
Ani in abdadhalle dhugaa dubbachuudhaaf isiin nama hayyuudha. Hayyuu taanaan of bira si deemtee si waliin haasofte. Hayyuu taanaan haga irraa maqaa kan kee kabaja kan kee eegde. So hamtuun si waamin arra eegde nama akkanaatirraa Oromoon barumsaa fudhatu jaalala kabaja Oromummaan bichaan gahaadha. Amantiin keessan tokko Oromummaa dhiiga tokko walitti qabdanii akkasitti jaalala kabajaan waliin akka jiraattan fuula duratti illee akkasiin abdii qaba waan hunda waan dabarsiisan irraanfattee illee of bira si deebiftee akka obboleettii siif akka ilma siif taatu abdiin qaba. Atillee ammoo waan darbeerraa nama barumsa guddaa fudhatee hojii keetirratti turtii godhu abdii sirraa qaba. Maaliif waan hunda argiteertaa eenyu akka si jaalatu eenyu akka si jibbu waan taatillee hunda irraa baratta jedhee abdiin qaba. Maaliif namni gaafa tokko kawaasii godhu osoo hin taane harka siif dhawutu guyyaa ati rakkatti harka si dhawutu irra guddaadha argite jedhee yaadaan. Kanaafiyyuu nama waan darbeerraa baratee bakka guddaa ga'u jedhee sirraa abdii qaba. Atis haga miidiyaa irratti siinaa softu caalatti keessan gadi buutee waliin dubbatte. Maana sindura bari munayyaa sindura gaafa isiin dhiyoo tana jechuun bilbileef yoo xiqqaate sa'aatii meeqa gorsaa oolame gaafa dhufu. Akkas maaliif dhugaa siin jedha namni hundi ka arra si waliin kolfee taphatu kun jireenya kan kee